السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenya. Baga nagaan hojjetan isiniin jennaa guyyaa har'aa viidiyoo ajaa'ibaa tokko qabannee dhufnee jirra kabajamtoota hordoftoota keenyaa. Saniifuu viidiyoon kun maali hojjettan? Viidiyoo namoonni hedduun walii sheer akka gootan viidiyoo kanarratti abdii guddaa isinirraa qaba. Viidiyoon kun hedduu isin barsiisaa. Viidiyoo kanarraa muuxannoo hedduu argattanii jedha. Namoota hedduu ammoo bituu dandeettan jechaadha. Dogongora hagana gaamu kanarraa yaadachaadha kabajamtoota hordoftoota keenyaa. Kana haasallee osoo hin dheeressin imaara akkuma jalqaba irratti si himuuf yaalisan jechaadha. Dubartii takkatu yaani hiriyyaa qabdi. Hiriyyaa isaa isii waliin haasofti yeroo dheeraa jechaadha. Haasaa turtee ergasii suuraa walii ergu jira waan adda addaa. Suuraa alatti illee ammoo viidiyoo bakka kanaan ofirraa mulqitee itti agarsiisaa turte jechaadha qaama ofii kan jechaadha. Guutumaan guututti ooftee hanga qaama saalaa guutuu itti agarsiisuu dirasiisitti. Geette jechaadha. Maalirraa kan ka'e amantummaarraa kan ka'e jechaadha. Wanni sun as garagalee mucayyoo sanii yaani nyaachuuf deemaa jira jechaadha. Maaliif walitti dhugaa dubbachuudhaaf sagalee dhageettee jirtaa wantoota dhageessifne malee jechaadha. Mucayyoon suni abdii akkanaati nama miidiyaati yoo kadullee taate yoo jiraadhullee taate sagalee kiyya kana of biratti qabii ebaluu kun kalaqos isaa akkana isaaf suuraa kiyyaaf waan adda addaa inni nama gara fuulduraan haa ta'u jedhee itti ergataa ture. Amma immoo as garagalee bakka yoo ati mallaqa naan kennine suuraa kan kee kana miidiyaa garagaraa irratti facaasa jedheeti wanna sodaachisaanii ture wanti tana jira. Waan akkan sodaachisaaruuf ani bakka wanni mallan isaa ergu waan jireef gadi yoo gadhiisullee yoo inni waan suuraa san gadhiisu taate yani akka tasaa of ajjeesuu danda'a jettee jechaadha. Yani naa kan guutakka fudhadhu. Akkuma obboleessi keenya jeegaa salaamtaallee jennee jirra. Gabaabdumatti hordoftoota keenya wanni obboleessi keenya cinaa deddeemu jiru xiqqoo isin tuttuqee jira. Akkaan sagalee guutuu dhageeffadhetti anillee wamma kanaatu aarsee gartee akka viidiyoo kana irraa dalayna. Sababa agartee obboleettii teenya kanaatiin namoota hedduudhaaf viidiyoon kun fakkeenya ta'uu ni dandeessi. Obboleettii keenyaatti illee yoo furmaata hanga danda'ame karaa namaatiif karaa hundaanuu furmaatatti godhame obboleettii teenya kana asirraa garuu gama fuulduraatti namoota hedduudha oolchuu danda'a kajuuf viidiyoo kana dalaguudhaa dhufne wanni obboleessi keenya cinaa deddeemu ture. Wanni obboleessi keenya cinaa deddeemaa jiru maali? Gabaabdumatti miiciyyoon asirraa yeroo dheeraa dura nama kana dargaggeessa kana wajjin haasa'aa turte. Himee fi jira walumaa galatti sana dandeebiin. Maaliif jennaan addaan baasaaf. Baay'ee dhaggeeffadhu imaara. Kanarratti dhaggeeffadhu kwa. Waan adda anuu adda si baasee yookaan ati qalbiidhaan na dhaggeeffataa hin jirre malee yaani dirqama haasaa dheeraa osoo hin haasa'in haasaa gabaabaadhaan addaan si baas uummataaf illee siif illee baasee jira. Garuu qalbiin yoo as hin jiraanne haasaa kiyya kana dhaggeeffachuun sitti ulfaata jechaadha. Kana ani walumaa gala himee jira. Suuraa kiyyaaf waa hunda hiriyyaa kiyya nama gara fuulduraatti jedhee viidiyoon waliin haasaa ture inni viidiyoo san iskiriinshuutiif waan adda addaa yaani waraabbataa waan tureef jechaadha. Hadha ittiin na sodaachisaa jira. Wanni kun miidiyaa irratti yoo kan bahu taate an of ajjeesa malee akka uummata kaawwanii obseellee hin jiraadhu argillee dhaga'illee naan jettee nama sanillee lakkoofsaallee waa hunda isaa naa kenna. Laal amma anilleen akkaataan gartee yaani ibsitee waan jirtuuf waan adda baasuu fedheetu jira. Bakkattoon kun hillima jaama waan hillima jaamu jira. Akkaataa gartee itti gartee dargaggeessi yeroo baay'ee dubartii itti hillima naqatutu karaa kana miiciyoon arrumaan tana nama kana wal bartee yookaan torbee takka torbee lama keessatti miti. Waan kana kan goone isa dhugaa. Hongooti wanni adda baasuu fedhe tolchee bakka kana. Waan yeroo sagalee isii dhageeffadhetti miyyoon kun waa yeroo dheeraa isa sanii wajjin haasaa turte. Akkana humtetti hanqa biyyattillee waa wajji godhannaa jaanii warra haaseedha warra gartee yoo akkam xiqqaate waggoota wajji lakkoofsiiseedha jechuudha. Malee nama gartee haleessa yookaan torbee takka baatii lama wal janajjanee qarshiidhaaf walitti haajamee miti. Sambira dabre ammaasiisi xumura irratti illee wanni isaan irratti wal dhabanii durillee yeroo qarshii na gaafate numaan ergaa fi innillee biyyuma arabaa jira anis biyyuma arabaatiin jira biyya garagaraa jirra jetti. Durillee yeroo inni na gaafate an qarshii erguufiin tureetti. Akkasii mire yeroo hunda qarshii ni ergite jechuudha gizee qarshii na gaafate san biraa dabree waa wajji godhannaa waliin jee jira jechuudha. Akkana jechuun isiin kun bakka kana keessattuu aqliin dhalaatii fi aqliin dargaggeessaa tokkoo miti. Isiin bakka kanatti dhugumaan nama kana bakka amanuu san seentee jechuudha. Fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa kanarratti TikTokii fi yoo Facebookii fudhatan warra ofii qaamoo fi gabbaasuu fedhee jira.
kun herrega biraati. Yeroo baay'ee nuti ilaalleetuma biratarra maal yaadanii akka waan akkasiin godhan yookaan beekumsa itti fakkaate kun hojii keenyaa miti. Sanillee yoo taate imaaree jidduun waan si qabadhu jira jechaadha. Dubbii kan kee keessatti jechaadha. Hatta warroonni tiiktookaroota hunda jechuu hin dandeenyu namoota dubartii kun gara laafetti waliin haasa'anii ilmaanummaan ilmi dhiiraa namnummaan akka kennaa kun jechaadha. Isaan waliin bifa garaagaraatiin waliin haasofsiisee erga isaan amantummaa irraa waan silaa namni namaa ta'u ta'anii ka'anii booda jechaadha. Akkas ta'uu nu dogongoraa beeki. Jalqabumaa waan viidiyoo kanarraa waraabuu barbaanneef jalqaballee akkasuma ta'uu nu dogongora. Akkam ta'uun ilma namaa tokko jaalachuun dogongoraa miti sirriidha. Jaaladhu ilma dhiirrillee dubartii akka jaalachuun sirriidha. Abbama fedhee haa taatu nama boru bultii waliin ijaarattu qaama kan kee itti garsiistee bultii waliin ijaarachuun hin jirre. Waan hin fakkaanne. Takka sani lammaffaa immoo ilmi dhiiraa viidiyoon si waliin ilaalaa mee mataa kan kee ofirraa mulqi mee achi guntuta kan kee kana ilaalaa ofirraa achi mulqi qaama kan kee mee akkam jira nama mul'isi maaltu isa jarjarse nama boruuf sin barbaane nama akkana kana maa qaama keessan garsiistan yaa dubartii maaliif garsiistanidha nama anamma akka mataa kiyyaatti iccitii dhiiraatirraa wanta katanii ani isinii himu wanta kanii keessattuu dubartoota adda baasu an akka mataa kiyyaatti tariyooniin akka tasaatillee dubartiidha waan akkasii jee dubartiin isii mush gartee qaamota isii keessaa mush bakka gurguddaa mititi bakkuma silaa dubartiin dho'isu qabdu keessaa tokkoon agarsiifte an akka mataa kiyyaatti dubartii san guyyaa lamadaatti deebi'ee naa wajjin haasu. Maaliif? Leannuu nama biraatillee akkasuma agarsiifti isiin san. Aqlee akkasittuu ni yaada. Ilmi dhiiraa hedduu akkasii yaada jechaadha. Amma viidiyoo kana kee mee dubbii naaf hidhachiisi. Ilmi dhiiraa hedduun akkana yaada jechaadha. Kun yaada ilma dhiiraa hundaa isinii himne. Namni akkas yaani ilmi dhiiraa kun maal fedha beektanii? Wama qulqulluu fedha. Inumaayyuu ilma dhiiraa argachuuf ati maal ta'uu qabda beektaa? Jabduu ta'uu qabda. Jabduu jechuun jaalalallee yoo inni si gaafate yeruma san tole. Ilma dhiiraa gizeennu hofee uffatee deemu hundaa miti. Kanan baannu ilmi dhiiraa dhugaan si barbaadu sani dhugaan si fedhu sani intala jabduudha fedhaa jechuu barbaadeeti. Yoo ati malee jette mee imaar jidduubbatti dandeeti. Dubartiin gaafa fakkeenyaaf isaan waliin haasofte akkuma ilmi namaa uffatee akkuma intala namaa takkatti seeraan uffattee hijaaba kan kee qaama kan kee itti uffistee seerumaan waliin yoo haasofte sii galaami seerumaan yoo waliin haasoftee bakka akkana nagaa waa'ee bultii waa'ee jiruuf jireenyaa maa qofa haasoftee inni qaama agarsiise waan ati ittiin garsiisne taate inni ilma keessa seenaa bara. Yaani namni hadha natti hin garsiisne kun nama biraatti illee hin garsiisu bakka nama kan argachuu qabaa jedhee. Maaliif daranaa ammas akkuma inni dhiirti tokko uffatti qofa miti. Kana waan ta'eef dhiirti dhugaa sanii yoo ati akkasii jabduu ta'uu kee arkee daranaati jaalaltii inni sii qabu dabalaa deemti. Yaani ati nama kana yaani ifumaafuu hillima adda addaa keessa akka inni kun si harkaan baane godhaa jirta osoo aqlii sirriitti yaadde. Walaakin inni gizee ati gartee waan amala gartee fofokkotaa akkasii gizee wajjin gaggeessite sii gammadu sun yeroo qofaaf sitti hajamu malee inni san barbaacha kee hin qabu. Waa siima noo jiddumaanuu adadumati harma kan kee itti mul'istuuf rifeensa kan kee qaama kan kee akkanatti lolaa kunoota dabbaa kee maalii kee jettuuni adaduma saniin si jibbaa deemu. Adaduma saniin bakka wallaahi kama ila lubbuutiyya maalichootiyya amma ol ka'e gamma gattaa'aan jiru ol ta'an mana fincaanii seenuu dadhabee namanna seensise akkana nyaadhee dhugaan jiru ila laal maali ruura'eenii jannataa ammallee kitaaba amma ilmi dhiiraa maalii wal fixaara sitti muu kitaaba kun jaalalaan jira saayikoolojii isa dubbisee dubbiilee dhugamaan nama miidhan dubartii tana bakka hibate namni akkamitti akkas naan jedha ka jedhu argitee waan akkasii fayyadamee bakka si miidhuu danda'a jechaadha. Kanaafuu wanni ati dhiira sanii dhiirri sun biratti dinqisii akka dhiirri si jaalatu yoo feete dubartiin maan tamu akka dhiirri si jaalatu yoo feete qaama kan kee itti mul'isin yoo akkasi jibbu feetamoo itti garsiise. Ammas nuti warri yoonni haasoo kana bizzaat haasawaa jirru asirratti waa hunda adda baasuu qabna jechuudha. Dubartoonni garii warra tiiktaakii fi warra gartee feesbuuk irra gartan keessattuu isin dubartoota akka keessanii hawaan hin taane dalagu jira. Osoo namni qaama isaanii gadi hin baasin ofiif baasuu fedhu jira. Kun kitaaba addaati obboleeyyan kiyya kuni ajandaa biraati. Kun haayoon jaraata biraati. Haayoon jaraata naafati beekuu dandeenyu miti. Wanni kanaa hunfaan sammuu teessanitti akkan taphannee jechuu barbaadeeti. Yaani waan beeknurraa walii himna jechuun propaganda jarri deemuu san nuti beekuu hin dandeenyu. Maaliif akka jarri
Maali akkamiiti? Akka deeman waan nuti beekuun irra gabiraati. Ni garra amma TikTokii fi Facebookii kanarra yeroo takka takka keessattuu TikTokii irratti dubartii gartee dhiira of fakkeessitu garra. Waan rabbiin jibbu waan gartee fixiraan namaatillee jibbuudha kun. Waan gartee rabbi birattillee jibbamaadhaati waan kun sii galee. Yaada isaanii nuti beekuu hin dandeenyu maal akka ta'e maal akka yaadan. Dhiira garii kadhala fakkaatu jira wanni akka amma waan zabana kan ammaan tana deemaa jiru. Waan nama sodaachisaati. Waan nama sodaachisaati. Maaliif wanni waan kan isin hin jennu obboleeyyan keenya if dhaqqabaa jechuudha. Of dhaqqabaa zabanni amma nuti keessa yeroo kun zabana badaadha. Dubbii fuudhee nuun kute osoo dubbii obboleettii teenyaatu irraa seeraan hin haasa'ini. Wanni gartee magaalaa keessa deemaa jiru kuni gizee carraa harkannetti gizee carraa akkanaa irraa haasoo harkannetti haasoo danda'uu qabna jechuudha. Dirqama nurra jiru asiin bahachuudha qabna. As keessatti iccitii takka takka iccitii dargaggeessaatiif iccitii dubartootaatiif kana kanas tokko tokko isinii adda baasaa jirra akka beenutti waan wallaallee gama fuulduraa of dhaqqabaa jette. Mee akkamitti of dhaqqaban? Akkaataan itti of dhaqqabanii namni kun yoo taa'ee sammuu qulqulluudhaan sammuu rabbiin uume tawaan takka takkaan hin guutaminiin yoo sammuudhaan waan hojjetu waan godhuu deemu takka godhuu dura yoo itti yaade if dhaqqaba jeetii yaadan. San qofaa miti. Of dhaqqabaan san qofaa miti. Nus dubbii viidiyoo kana keessatti dubbannee jirra. Mucayyoon amantummaa fi haasaa yeroo dheeraa haasame keessatti maal akka taate arginee jirra. Santu si shawwadee jechuudha. Santu si shawwadeemi. Amma booda dubartoonni bira warri viidiyoo kana daawwattan yoo viidiyoo kana akka salphaan laaltan atuu salphaadhaa biruma kuti. Illaan hin daawwatamu viidiyoo kana. Dubartiin ammoo nama biraatiif obboleeyyan tiyya biraatiif illee dhaamsa qaba jettu viidiyoo kana hanga xumuraa laaltee nama biraatiif illee dabarsuu qabda. Wanni ati of dhaqqabdu dhiira hanga feete waliin ture waan feete waliin ta'e hanga ni kan hidhatinitti jaarsa kan kee hanga hin ta'initti jaarsa kan keetii yoo taate biyya gamanaa jiraatte. Inni Itoophiyaa jiraate inni as jiraate qaama kan keessi yaadee nama mul'isu wallahi itti mul'isu. Waan hin fakkaanne. Yoo itti mul'isa sareedha yaaqi. Narra laalin. Asirratti waan takka tolchee adda baasa. Waan takkaan tolchee adda baasa. Akka obboleessi keenya jee osoo jaarsa keetillee jee mee asirratti iccitii badaa isin takkaan dhageen takkaan isin hima waan sodaachisaa wayitiin isin hima akka of eegdaniif obboleen keenya. Har'a nuti zabanni nuti keessa jirru kun zabana teknooloojii keessa jirra. Zabana teknooloojii jechuun zabana wanni ati gootu hundinuu anuma qofaa godhaa jiraaf teessa malee hundinuu booda bakka takka walitti qabamtee yoo wanni takka uumame sittas deebitee fi ragaa sibbaatu zabana akkasii keessa jirra. Har'a wanni ati fayyadamtu mee waan takka gabaabdumatti si hima. Yeroo teessee siifi fakkeenyaaf namni ati wal jaalattuun tokko teessee viidiyoo kool wajjin haasoitu gabaabdumatti namtichi gartee intarneeta san sii qoodaa jiru yoo nama xiqqishoo dandeettii qabu taate taa'ee waan atii fi namni san godhu waan sii fi namni san waliin jettanii kan isin icciitiin godhataa jirtan isin fakkaata. Taa'ee isin laaluu danda'a garuu isin hin beekta waan takka waan qabda waan kun waan badaadha. Irra baay'een namaa keessattuu namni keenya bakka kanatti haalaan nyaadhamaa jirtan namni kanuma gartee fagoon dhaqin dhiisaa amma fakkeenyaaf shirkaan ati fayyadamtu kaampaanii ati fayyadamtu guututu irra xiqqaansaa beeksisa sii fiduu fi waan ati fayyadamtu amala kee baree sirraa gartee waan ati jaalattuu fi waan ati hojjettu guutuu bakka takka wali qabata. Kana dhiisi kun fagoodha. Warra kanarra gurguddaati jira ammaasis rabbumaatu isin tiisaa jira hunda rabbumaan nu tiisaa jira malee. Fagoon dhaqin ollummaan kee kasalma kanummaan sila intarneeta sii qoodaa jiru xiqqishoo nama dandeettii qabu taanaan taa'ee waan ati halkan itti bulte ilaalee ganama si hojii qoflaachuu barbaadeeti. Obboleeyyan kee keessattuu warri biyya namaa jirtan wanni kana kanaa kun deebi'ee bakka hin taane isin buusa. Maaliif of eeggannoon ta'eenyuti. Namni of eeguu qaba akka obboleessi keenya osoo jaarsa kee abbaan mana keetii gizee si bira jiru abbaa mana keetiiti dhugaa. Sirraa adda fagaachuun isaa abbaa mana keetiiti miti jechuudha. Akkasii miti abbaan manummaa abbaan shufaatii mana kiyyaa as keessa ni jirti bakka fayyadamu jiraatti. Ammallee jidduudhaan fagoo deemtee iyyuu ati namni shabakaa intarneeta si qooda si ilaaluu danda'a inumaa waan fagoodha fagoo keessa deemti. Namni amma jecha kana hin amanuu iyyuu dhugamatu jechaadha. Nama bakka san ga'e malee hin amanuu jechaadha. Maaliif akkamitti daawwachuu danda'an telefoonni kiyya kophaadhaan wanni akkasii yoo hiitu hin jiru. Telefoonni kophaa wayitu hin jiru. Kophaa fayyadamte hin jiru. Telefoonni kophaa namni fayyadamu tokko isaan jiru. Telefoonni namnummaan telefoona addunyaa tanarratti mushkeenna qofa hin baanu keessan qofa hin baanu beeku. Kophaa fayyadamu. Namni hundi isaa laallamee cheek ta'amee wanni ati dubbattuuf daladdu sun dantaa isaaniitii miti asuma kaayaniiti wama biraa irratti xiyyeeffataniitu waan deeman. Osoo dantaa godhatanii haasaa amma nu haasofnuu fi maali kana waan dantaa godhatan taate qaata qabaniitu
ilmi namaa akkuma dura jenne jechaadha maal jechaadha. Waan silaa beekuu qabdu qofa beekta. Waan silaa beekuu hin qabne waan silaa beekuu hin qabne beektee jennaan yoo waan silaa beekuu hin qabne beektee jennaan ittuma dhiista yoo ammoo waan silaa beekuu hin qabne san beekte. Ittuma dhiisuu san si wayya. Ittuma dhiisuu san yoo si wayyaa jechuu barbaadetti. Yoo ittiin dhiisin akkam taate? Rakkoodha. Lani duutaa Sumaafuu rakkoodha. Jireenyummaan kan keetiifuu sirra. Maaliif jennaan maaliif waan kana isin jennaa jirra? Waan silaa beekuu qabu qaba namni ilmi namaa. Ilmi namaa waan silaa beekuu qabu qaba jechuu barbaade. Waan silaa beekuu hin qabne illee. Garuu laal beekumsi kuni habaarsaa jira. Amma fakkeenyaaf beekumsi tokko tokko yoo beekte innummaan mataan isaa ati waan san beekunu atummaanuu abaarsa qabaachuu ibsu jira. Amma namni nan amanu waan kana giseen jiru. Garuu gama fuulduraan amantan maaliif waan hin jee wallaahi beekumsi tokko tokko ammoo inni jabaadha. Ati beekumsa san maali qabaachuun kee abaarsatee mul'ata. Waan ajaa'ibaati. Rabbiin addunyaa kana garuu bar beekuu hin qabdu namoota silaa beekuu qaban qofatu jira. Waan kana yoo ati ammoo irra geette ammoo osoo waan san amma nu dubbannee waan akkanaa bar akkanaa suujinu jenne namuma dhufee anumaa fi maarii kanaa yoo addunyaa tanarraa dhabamsiisu jira jecha. Yaani waa hedduu jira jecha. Kanaafuu wanni isin jechuu barbaade daawwattoota keenya nutis wanni haasoo kana wanni isin himnuuf maali? Akka waa barattaniif obboleeyyan kiyya obboleessi kiyya kadhiira amma ati faan kan intala dubartiitiin amma micoon sana kan garas dabarre osoo garas dabarsi waan meenaabsi arra miirana keessa jiru kana nin baates ni baata viidiyoon hanga fedhe adeera ni aareera abbo bar mee fakkeenyaaf micoon akkanaan jettetti sagalee sannin dhagee akkaan dhageetti maal jetti micoon yaani yeroo dheeraa yeroo inni maallaqa na gaafataa ture ergee fitin ture garuu erga gartee yeroo dheeraa booda an qaama kiyyaa fi waa hunda if bira gartee kuufate booda waan an isa gaafachuu hin dandeenye waan an erguu hin danda'u maallaqa guddaa wayii na gaafate amma maallaqa kana ammaaf akkaan hin qabne kaayonkiin taan dalageetiin si ergaa xiqqoo yeroo irraa fudhatteennan laati dhiira biraatiifis maallaqa ergaa jirtaa naan je'ee waan kanaan na sodaachisaa jira. Adeera bro maali hin dalagattu? Dhiirtillee ammoo warri viidiyoo kana daawwachaa jirtan dhiirti hundi kanaa miti. Yaani hundinuu gartee garaagarummaa kanaan qabaachaatu nutuu dhufnee isin himaa jirraa jechuu barbaadeeti. Dhiirti hundi kanaa miti. Garuu namni akkas akkasiisanii obboleettiin qabdu. Yaani ammallee waan irratti xiyyeeffatan siima. Inumaa ijoolleen mana madaamii jiran miskiinni warroonni intarneeta kanaan fayyadamne. Akkuma mucayyoo tanaa jechaadha. Sodaachifamaniiti maallaqa ergachiisan. Warra intarneeta fayyadaman yoo intarneeta jedhifama warra miidiyaa fayyadaman. Warra miidiyaa irra fayyadaman yoo namni tokko feemasii ta'e akkam waan feemasummaa isaa san balleessina akkam waan maqaa balleessina jala gattaa'anii dalagan jecha. Eenyu jala gattaa'ee dalagan irri caalaan nu ilma dhiiraati jechaadha. Kanaaf wanni akkanaa kun waan gadheedha obboleeyyan ta'inna. Ta dhiiraatiif baana warri viidiyoo kan daawwatan warri dhiiraa wallaahi billaahi wanni kun beekumsaa miti. An osoo wanni feete qiyaamaan feete natti buute an akka makataa kiyya abdiitii jedhaa beeki. Feemasii fedhe feemasii ol bahee na arrabsee qiyaamaan abbuusee maal salphina isaan baasu. Normaal yaani maal godha nama sattare rabbiillee guyyaa qiyaamaa ni sattare. Wallaahi dhasiin abbaan fedhe waan fedhe osoo naan jedhee maqaa na balleessee maal jedhee yoo danda'e ni arrabsa malee ol bahee yaani salphina isaa san eebalu akkanaa yaani hin salphisu jechaadha. Leesh sharafa an qabutu kana yoo sharafa gadaanaa qabaadhee sharafa gadaanaa kanaan ganaa ijoollee dubaraa miskiina TikTok irra baatee sirbitee TikTok kiyya garamiin guddifadhaa maal jettu jala deemee kun qaama nama mul'isedhaan yoo isiin hadhatti mul'iste boru akkana si godhamu akkan taataa ijoollee hedduutu arginee jirra jechaadha. Waan ta'aa jiru jechuudha. Tokko sanii lammaffaa ammoo wanni dubartoonni addunyaa kanarratti argitanii jirtu. Dubartoonni yoo nu dubbannullee hin amanne isinii uume. Kaameraan kam akka amma nu ofofoo kennee ittiin dubbannuu kana qofa seetanii jirtan dogongortanii. Dogongora guddaa. Mana madaamiitii taatanii mana dhiiraa dhaqxanii sagaleen keessanii waraabama yoo isin dhiiraa waliin ciistanii yoo san ati qaruuteedhaa uffattee zana namni akka qaruutee akka kan keetiin jiru zana fata jettee mana keessa garana laallattee waan suuqame hunda laaltee wama takkaa hin jiranii kaameraan hin jiran bakka zana jettee ofirraa uffata kan kee baafata. Dogongortee jirta. Qalamni waa ittiin barreessanuu si waraaba. Dogongortee jirta. Yoo fedhe inni bar si makkennee kaameraa sana. Wallahi soba seenaa. Akalli waan takkaan siima. Meen dhimfi tadhaa kun. Kaamera kanaa si kenne waan kan achi kaayee siin jedha. Harkuma kan keetiin fuutee achi keetta. Barati wanni ati irraa beektu waan sanillee ma beektaa yookaan qalama fa'a. Waan adda addaati jira yookaan kibriitii fa'a. Kibriitii wallaa tan argitanii
akkas fa'a. Tokko sanii lammaffaa immoo kaameraan akkanu jennu kuni magaalaa keessa gurguramuun dhooggaadha. Mannummaan kaameraatu dhooggaadha. Yakka ammoo namni kaameraa akkasii fayyadamuun. Namni sharriif dharaa fi waan gaafa akkanaa kanaaf namatti fayyada. Itti wannaa jira. Ammoo waan akkasii sanii jalaa bahuun illee ni danda'a waan akkasii sanillee. Si galami? Kun barnaameja jira. Barnaameja mana keessatti yoo kaameraan dhokataa jiraate baasuu danda'u telefoonaan hin jiraatu. Hin fitan. Sun sanii lammaffaa ammoo yoo sagaleen kiyya waraabbamu haa waraabbamu tawakkaltu alallaa garuu qaamni kiyya akka mul'anne waan jettu taate waan kaameraa guddaa dukkana keessa nama waraabu hin ta'iniin alatti jechaadha. Kun yoo kaamera wannaa yoo maabiraatiin waan dhaamu taate sagalee keetiin waraabbamu malee qaamni kan kee argamuu hin danda'u jechaadha. San amma waan takkamii asirratti nama kamuu amanuu qabdan jechuu barbaada. Yeroo namni nuti yeroo kun zabana teknooloojiitii nama sodaachisa zabana sodaa keessa jirra. Teknooloojiin kun dhuguma rabbisanii nama sodaachisaa jira. Waa asirratti meeyoo waan xiqqoo takkaan himuu fedhe seenaa takkaan afaan Oromootiin hin dhage. Seenaan sanii haalaan qalbiitii jetana keessa nagasseente dubartoonni seenaa san dhageessan hundinuu waa barattan jeetii yaada. Akiin ka'anaa una keessa gayyaatee hedduu barattan micootu hiriyoota hedduu qabdii maal yaaddee hadiisa wayii dhageessee galtee maal yaaddee kaameraa ofirra rakkabte. Maaliif kaameraa kana gisee ofirra rakkabdu akka saayibbanisii taayessee gartee saayibbanisii kun taa'anisii ilaalan goota jechuudha. Hoggaa kana maal eegaltee micoon kun maal wanni isiin hojjettu kaameraan na gubbaa jiraa beetii mire ifirra rakkabde hiriyoota isiisitu taa'ee daawwataa jiraa mire. Hiriyoonni isii waan taa'anii isii daawwatu jiruufis miyyoon gartee waan gartee qulqulluu malee fakkeenyaaf yookaan salaatuu yookaan kitaaba dubbisuu fi waan gartee fudhatama qabaa dalaguu malee wantoota rabbi jibbisiisaatii fi haasoo hin taane namaan haasoo fi kana keessa illee annu walumaa galattu waatu narra jiraa beekte jechuudha. Asirraa seenaa tan afaan Oromootiin hin dhagee yoo inni xiqqishoo akkaan seeraan isiniin himin malee maal ibsa akkasumatti yeroo hunda kaameraan haaliqaatillee nu gubbaa jiraa jennee yoo yaadne ammoo ligalee wanni guddaan mee dhiisaa uumee ta'e ilma namaa tuni uummata fakkeenyaaf tamana arabaa keessa jirtu banati dalee dhiise kanneen waan si godhan hin qaban yoo ati waan badii guddoo balleessite malee yookiin taan namni si qofleetuma waan yookaan firraa si gabbaasa akkasiimi badduun tamii kaameraa haaliqaa kanaan nu gubbaa jiraa kanallee mee haaf yaadannu maaliifi namni jireenya isaa kanaa fi jireenya haaliqaa kana walitti hidhu haraan baduu bara hoggaa badellee dafee deebi'a wanni inni dhibbarraa dhibbatti harkee namni haaliqaa walitti hidhaa namni jireenya isaa rabbi tokkicha ammallee sun sani jedhi obboleessa kiyya amma hedduu hin dandeetii amma innumatu irra caalaa dubartoota kana miidhaaraami mee maal goonaa dubartii nu amanti keessattuu wallaahi billaahi nama si amane onnee nama si amane wallaahi hin cabsi mee dhiisaa si miidhamtu ati namni ati dura amantu onneen si cabseemi mee ati dhiisi onneen cabsiniini dhiisi akkana yaadu danda'u wallaahi laziin dhiisi leesh obboleettii qabda haadha qabda jaartii qabda gara fuuldura haadha fakkeenyaaf ati suuraa qullaa dubartii takkaa waraabdee gadhiisteef wallaahi wanni inumaayyuu yaa'anii namooma yaa'anii akkaataa namni itti yaadu tokkoo miti ilmi namaa addunyaa kanarratti saniif malee wanni isii irraa hir'ataa hanga xurii qeensaa kana hin jiru sii galaami saniif hireen isii illee hin cufamtu hireen isii hin cufamti ka isii fedhe badummaa isii waliin isii jaalata ka isii jibbe gaarummaa isii waliin isii jibba. Akiid jaalalti bal'aadha. Jaalalti rabbii bal'aadha. Kanaafuu mee warri dhiiraa dhiisaa mee yoo kun fakkeenyaaf amma ammoo daabboo jedhanii iyyuu bara inumaa iyyuu tolfatanii daabboo jedhanii shaayii waliin dhugaataa. Daabboodha shaayii waliin yaadda. Mee wallaahi asii waan ajaa'ibaati. Mee yoo waan akka fakkeenyaaf dubartii takka qaama saalaa isii fuudhee waraabee gadhiisee angummaan an argadhu maali? Abboo abaarsi rabbi sirratti haa jiraatu yoo taate. Haram deemaa jirra. Qarummaallee miti ammoo nama gowwaa akkitti beektu sitti nama gowwaa. Wallahi sobaa miti. Nama gowwaa waan silaa fokkuu gaarii godha. Fakkeenyaaf amma qaama qullaa dubartii gadhiisaa an wallahi ebaluun feemasiidhaa qaama isii qullaa ana harkaa qabaa xirrek nama gowwaadha nama akkasii irraa fagaadhu atummaan wallahi namni sun gowwa borusillee akkasuma godha an mee waan takkaan isin hima an dura hiriyootuma kiyya keessaa nama dhufee hiriyaa keenya keessaa tokko tolchee natti hamatee akka ajaa'ibaan natti hamatee irraa hin fudhadha yeroo sana milee isaa eeguudhaaf walaakin isa san qabxii gurraattiidhaan kannaaf maaliifi boru ana abdiin nageessaan beeka dhibbarraa dhibbatti akkuma abdiin affide sanittiin akkuma tolcheen affide sanitti boru anatti nageessaa miree
akkasumatti qabadhee garaa ta'etti garuu bakka isaan kaa daftara gurraacha irratti ni barreessaa jechuu barbaadeti inni hiriyoota kiyya keessatti lakkaa'u. Kana haasawaa jirra obboleeyyan keenya akka gartee dubbiin obboleettii teenyaa san isin hundaaf fakkeenya taatu asirra keenya nuti illee waan jechuu achirra dhaabbanneeti sababa nu taatee waa hedduu waan nu garaa jira waa yeroo dheeraa dubbachuu barbaanne yeroo dheeraa wanni nuti argaa jirru maali? TikTokii kanaa fi fuula Facebookii kanarra waa hedduu deemaa jira. Xiqqishoo gareen teenya ta'ee YouTube xiqqishoo garee kabajaa qabdu jechuu barbaadeeti. Irra baay'ee wanni akkasii asirra yaani YouTube irratti dhugaa dubbachuuf ina garreellee wanni akkasii wanta seente YouTube ni balleessaa jechuu barbaadeeti. Afaan badaati dubbattee asirratti amma hatta warrummaan taa'ee nu daawwatu kunu daawwattoota hanga gartee kwaalitii qabanidha. Wanni an tolchee beeku daawwattoonni YouTube irra dhufanii nama daawwatan warroota gartee tana waan ta'eef wanni adda isinii baafnu barbaannu nuti illee namni gorsuu feenu isin kanaa jechuu barbaadeti. Of dhaqqabaa waan jedhamu hundummaan keenya uumee haaf dhaqqabnu jechuu barbaanne dubbiin obboleettii teenyaa sanii amma erga gartee abdii bira jira lakkoofsi mucaatis abdii bira jira sagaleen mucaatillee hatta abdii bira jira. Kana waan ta'eef amma isin dhugaa yoo dubbanne gara biraatti yoo dhaqqabdeerti jechuudha. Amma isa sanii bilbilee jira. Wanni yoo waan uumamu taate rakkoon tokko isa ragaa malee isii rangahu. Li'aannuu nuti amma mucaallee amma abdii keemitti dubbisee jira jechuudha. Yoo miyyoon tun waa taate itti gaafatamummaa guutuu siif fudhataa jee nabdiin. Amma waggaa kana miyyoon tun dhaqqabamaa jirti jechuudha. Dhaqqabamaa osoo hin taane isiin dhibbaan dhaqqabamteerti yoo jechuu hin dandeenye. Maaliifi mucaa sana hatta naannoo inni jirutti nama guddaa achi beenu jira jechuudha. Agalli ishee akka inni waan saniin waan feene godhuu goosisuu dandeenya. Kana maaliifi amma hatta micoonu gartee rabbumaatti himee gama kanaas dhuftee jechuu barbaadeeti. Tanaaf obboleeyyan keenya akiid isin warri gartee baay'inaan YouTube kanarratti argamtan xiqqishoollee taatu waan gartee barumsa qabu ni fudhattanii jeetii yaadaa jechuu barbaadeeti. Gara gorsa biraallee dubbiin na fitachiisa. Maaliin kun keessummaa ni fitachiisanii bar keessummaa eeganaa. Keessummaa jette afaan si qabaayyuu maal adda ishee ta'a. Khalaas keessummaa miti hayyee na fitachiisa. Tanaaf obboleeyyan keenya wanni an jechuu barbaade gabaabdumatti inni dura akkuma reefu if dhaqqabaadha. Gorsii gartee dubbiin miiciyoo teenya laali wanni kaaniin adda ta'e wanni gartee warra TikTokii fi warra Facebookaatiin adda ta'e dubbiin miiciyoo teenyaa sani irra baay'ee warra Facebookaa fi TikTokaa waan akkasii san hojjetu irra baay'een warra durumaanuu gizee waan san godhu akka gabboo if barbaade faa ta'aadhaan akkana fakkaatu tokkon ilaalcha mataa fiyyaati. Malee wallaalanii akkasii miti. Ka hedduu amma arginee jira. Akkuma ijooma dubbii viidiyoo nu hojjennee kana keessatti amanteetumaan itti ergiteetuma kun jalaa gabbaasa. Kun ammoo waa obaaseetuma mana affeeraniitumaan dubartii amma irra caalaa ilamee dubbii waan na dhibeensiima. Osoo nimin darkaan balleessinii. Irra caalaa amma dubartii irra caalaa dhiira caalaa dubartii kamiidhaa yeroo inni beekta dubartii. Akkamiin naan jedhika. Dubartii hiriyyaa tante ta'ee si affeera. Mana si affeertee si fiddee nyaata si kennitu kan dhugaatii si kennitu shaayii si kennitu buna si kennitu kana keessatti dhiiraa walii galteeti beeki. Wanni garagaraa itti makamee jechaadha kun wanni nama raffisaan jiru waan akkasii itti makamee gaafa jiru waan fedhan sirra dalaguu danda'a. Yookaan dhiira si wajjin ciisee viidiyoo si waraaba. Yookaan si ciistu qullaa si waraabanii akka fedhan si godhanii. Gaafa biraa ammoo viidiyoo kana si mul'isanii ittiin sodaachisanii. Kun ammoo baalagummaa kan keetii miti. Ammas waan arriifu dubbisan raajiin qabamma dubbii afaan inni qabsisan. Kan viidiyoo takka takka amma waan kana sababa barii keenyaatiin raasuu inni malee duraanuu waan nu garaa jiruun jee maaliin argaa jira dubartii garii faata gartee leebii faa haattee isiniin garsiisuu deemaa taakka laama sadii jee warra lakkaawatu jira. Akkumaan jee kana faa gizee ilaaltu gareensa warra gartee humaa barbaadee jirana fakkaata baranattis ni fakkaatti yoon inni dogongoremee karaa na deeffadha. Maaliifi yaadni isaanii ilaalchi isaanii maal akka ta'e hin beekne. Warri takka lama sadii afur shan isin garsiisana jedhan sun si maal nama garsiisan san waan maali na dhibdee barani dubbii silaa waa tokko bilaatii miti dubbii silaa ta'aa laa wallaahi billaahi nama dhibdee akkaatu jettee maqaatti baafatanii daabboo jettee daabboo maqaa laa astaghfirullah alazim obboleen keenya laa dubbii waa tokko bilaatii miti dubbiin silaa tabooyaa hasoon wallaahi tabooyaa hasoon yoo gaffageenyaan laallee والله أكديني تلي كسفو أرومو تلي ورب الكعبة كبويا هاسو كبويا هاسان أكمل نقول فينو أكمل نقول فينو واو أجرن دابوني بلو باتي يعني أقاو دوالي ما يا ربي يا ربي دابوني بلو باتي روجا نقومتي
dhugamaatti bakka ay koo daabboo eegalee daabboon kophatti yaa'anii nama santu malaa daabboo namni goon eelaa ta'u jedha anatu yaada dura beeku. Booda wannan yaa rabbi yaani waan dhaloota akkam keessa jirra zaman akkam keessa jirra. Kanaafuu walumaa galatti namni waan xixiqqoo dalagu kun wallaahi xiqqaadha meezana hin qabdan. Meezana waan hin qabneef waan xixiqqoo dalaga malee namni yoo meezana qabaate uma jajjabaa dalaga. Kanaafuu haasoo gartee kitaaba garii irratti hin harkanne asirratti harkattan obboleeyyan kiyya. Kanaaf isin dheereessine si viidiyoodha. Asuma waan yeroo dheeraa gartee haasoo barbaanne waan yeroo dheeraa dubbachuu feene obboleettii teenya tana sabeeffannee gabbaanee irraa dubbanne bakki nuti irra dubbanne kunillee nama garee YouTube teenya tunillee garee waa qabattuu jeetii yaada. Keessattuu obboleeyyan keenya dubartii of eegaa of dhaqqabaa jechuu barbaanna. Hangama kiyyaan asii olarra isinittiin taruu jechuu barbaadeeti waan hin jechuu fedhe hundaa. Jettee jira waan takka waan jajjabduu irra deebi'aati yeroo lamaa sadii dhaggeeffadhaa dubbii jajjabduu isin yaasuu hin yarrahi. Obboleessa fayyaa kanatti isin. Anillee viidiyoo isinittiin dheeressu kanuma bakka walumatti cuunfatti wanni isin jedhu nama jaalattan qaamaan jaalatina. Ijaarsa keellee yoo ta'e Itoophiyaa jiraatee onneedhaan jaaladhaa malee qaamaan maan jaalatta Itoophiyaa jiraatee yoo an bar fireendii kan keetii miti ijaarsa kan kee kan akkasirraa qabuyyuu baana beeku. Si madaala Itoophiyaa jiraatee ati si'iin Dubaay jirtu bakka biraa jirtu biyya feeteeyyuu jiraadhu qaama nama mul'isoo sin jedhe laala sitti mul'isu ati ijaarsa kiyyaa dhugaadhaa kabaja guddaa si qaba. Waa hedduu sin qaamni kiyya qaama kan keetii miidiyaadhaan qaama kiyya sitti agarsiisu. Dhumati yoo kasanii wal loltanii wal loluu dandeessan. Hamma soo ati of kabaje ani innillee jaalalaa sonnaadha walumaa galatti namni si jaalatu dhiirri si jaalatu jalqabuma qaama nama mul'isiin jedhu. Dhiirri si jibbu dhiirri bakka wayii si kaa'uu fedhu qilee si kaa'uu fedhu qaama nama mul'isiin jedha. Eeyyuu saniin qilee si kaa'uu deema. Atillee bakka kanatti nyaadhu. Boolla siiqotaa jira yoo siiqotaa jiraate qaama kan kee keessaa harma kan kee akkana yoo godhattu dhaabatamee nama mul'isii qaama kan kee nama mul'isoo sin jedhe boolla siiqotaa. Boolla siiqota maaltu kana yoo argitee yoo qottoo itti kennite wanni nama ilaallatu hin jiru nullee guyyaa san dhufnee harkasii dhoofnaa jennaan maal jenna. Hangasuma jechuudha. Kanaaf nama of eeggatu rabbi sanaa isin haa tolsu nuus haa eegu rabbi nuus haa eegu rabbi nu haatisu isin jenna waan fokkataa akkanaa kanarraa dhiirrillee hedduu ofaa jennu dubartoonni ammoo sharrii dhiiraa walii galtanii sharrii irratti baay'een keenya irra baay'een keenya gartee salaanneetillee gartee waan rabbi jaalataa gurguddoo dalaguu baannee soo gartee sodaa rabbi san nu keessa jiraattee qal'ishee waan akkanaa nan dalee nu jeetii yaada sodaa rabbi nuufis kanneen rabbi isiniif isaa kennu isinittillee dheerannee hanqa viidiyoo biraatti walitti deemnuun nagaan nu turaasisan jira.